Shama harka fuune daawwattoota YouTube saakseenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jennam. Egaan akkuma beekamu sagantaan keenya jalqabeeti jira. Sagantaan keenya har'aa seenaa gaddisiisaa fi onnee nama cabsu kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanu kabajaan isinaaf eerram. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaan suuraa irratti kan argitan kuni maqaan isin Hanaan jedhamti. Taatee guyyaa kaleessaa isin mudate seenaa nama gaddisiisu ture. Guyyaa akkuma beekamu isinis nama waan taateef nama tokko jaallattee jaalalaan wajjiniin jiraataa turte. Dubbii keenya irratti intaloon kun dhalattuu godina Jimmaati. Hanaan jedhamti. Akkuma nama tokko isinis nama jaallattu tokko wajjiniin bultiidhaaf wal fuuchuudhaaf beellama seenanii jiru. Sababni isaan beellama seenaniif ammoo bultii ijaarrachuudhaaf taateen isaan dirqisiise tokko gidduutti ni uumama. Taateen kunis osoo jaalallee ishee wajjiniin bakkeetti wajjin jiraatanii jechuunis osoo gaa'ila hin godhatin jechuu kooti bakkeetti jaalalaan osoo wajjin jiraatanii ulfa ji'a afuriitti garaa ishee keessatti hafa akka taatee social media irratti dubbatamu. Egaan kanaaf jennaan isinis waan ulfoofteef abbaa mana ishee wajjiniin yookaan jaalallee ishee wajjiniin bultii ijaarrachuudhaaf piroosesii jalqabu. Egaan piroosesii erga jalqabanii godina Jimmaadhaa yookaan magaalaa Jimmaatiin gara magaalaa Finfinnee dhufanii waan ulaagaalee cidha isaaniif barbaachisu hundasaa osoo guuttatanii meeshaalee adda addaa osoo guuttatanii akka tasaa ta'ee namni isin jaallatti kun kanaan dura yeroo wajjiniin jiraatanu akka haadha manaadhaa fi ilmaan qabu tokkollee itti hin himne ture. Kanaaf jennaan erga cidha siitiif beelloo akkasumas kophee uffata faaya adda addaa bitattee booda sana booda wal dhabdiin gidduu jiraatti ni uumama akka poolisiin magaalaa Finfinnee dubbatetti. Garuu taateen kun akkas hin turre. Namni isin jaallatte kun kanaan dura akka haadha manaa qabuu fi akka ilmoo qabu isitti hin himne ture. Sana booda gara Finfinnee dhufanii mana siree qabatanii achumatti osoo waan barbaachisu hunda guguuttataa jiranii gidduutti akka inni haadha manaa qabuu fi akkasumas akka inni ilmoo qabu bira geessi. Yeroo kana keessatti wal dhabdiin uumamnaan inni mana ciisichaa yookaan mana siree fooqii darbii 8ffaa irratti qabatanii jiran sana bakka sana gadhiisee ni ba'a. Gaafa gadhiisee ba'uu namoota hoteela sana keessa hojjetanii isii wajjiniin xiqqoo si walitti buunee jirra waan ta'eef aarii qabdi waan ta'eef naalaalaa bakka kana deemeen dhufa jedhee bakka sana gadhiisee ni ba'a yookaan hoteela sana keessa gadhiisee ba'a. Kanan isinitti himaa jiru akka poolisiin magaalaa Finfinnee dubbateetti. Namoonni tokko tokko yaada dhuunfaa isaaniitii fi ragaawwan adda addaa mucaa kana yookaan Hanaanii wal qabatu hedduu isaanii babbaasaati jiru. Garri hedduun isaa bakki itti wal fakkaatu jira, garri kaan ammoo bakki inni itti wal dhabu jira. Egaa poolisiin Finfinnee akka jedhetti sana booda inni hoteela sana erga gadhiisee deemeen booda akka fooqii 8ffaarraa of gadhiistee yookaan of darbitee lubbuun isii darbee kan dubbate waan kana sababa isaa kanammoo qorataa jirra jedhe poolisiin magaalaa Finfinnee. Garuu namoonni keessa beekanii fi seenaa kana beekanii Hanaan akkuma beekamu jaalallee isii wajjiniin bakkee turte yookaan jaalalaan wajjiniin bakkee turanii osoo jaalala keessa jiranuu akka ulfi ji'a afurii garaa isii keessatti hafe jaalallee isiitiif himti.
jaalalleen isii kunis isii baay'ee ni jaallata bakkeettis wajjiniin turanii jaalala waan barbaadu hunda isaa guutaa fi isiinis jaalala ni kennitii fi innis jaalala akkasumas jaalala malee baay'ee ni kunuunsa ture isiinis baay'ee amantii ture akka haadha manaa qabuu fi akka ilmoo qabu gonkumaa itti hin himne isiinis hin gaafanne isiin akka dabalataan ammoo waan tokkollee hin dhageenye jechuudha hanaan kun sana booda prosesii yookaan cidha isaaniitiif ulaagaa barbaachisu hunda isaa guutuudhaaf gara Finfinnee deemanii osoo waan barbaachisu hunda guuttataa jiranu akka haadha manaa qabuuf akka ilmoo qabu dhageesse gaafa dhageessu walitti bu'iinsi uumame fooqii yookaan gamoo 8ffaarraa of darbite gamoo kan argaa jirtan kanadha 8ffaarraa of darbite lubbuun isii darbeeti jira namoonni tokko ammoo akkas iftoominaan waan dubbatan qabu sooshaal miidiyaa isaanii irratti seenaan mucayyoo kanaa akkas ture jedhama namicha qabeenya qabu tokko faana hariiroo jaalalaa eegalte wal jaallatan suuqii banee fi hojiis jalqabde guyyaa cidhaas murteessanii guyyaa sanaaf qophii hunda xumuruu eegalan wanti hunduu akka isheen yaadde hin turre qabeenya isheen ilaaltee dhaqxe sun abbaa qabam namichis haadha warraa akka qabuu fi akkasumas abbaa ijoollee lamaa ta'uu isaa gaafa dhageessu bakka boqonnaaf siree qabatanii jiran gamoo darbii 8ffaa irra gad of darbite lubbuun ishee darbe egaa gara yaada kootiittan dhufa jedhe namni barruu kana fuula FB isaarratti gabaase kan jaallatan furrii wajjin jedha Oromoon namni hunduu gaafa gara jaalalaatti dhufu hariiroo jaalalaa gadi fagoo utuu hin jalqabin seenaa dabarseef haala keessa jiru iftoominaan walitti himuun barbaachisaadha yaadi jiru iftoominaan erga walitti haasa'amee booda abbaan itti waliif galee itti fufuu yaadi hin liqimfamneef yoo jiraate addaan kutuun ni danda'ama gorsa dhumam waan jalqaba amantee itti seente yookaan utoo hin beekin eegalti keessatti yoo rakkoon argame karaa irratti yoo rakkoon argame karaa ittiin furtu barbaadi maleessa lubbuu keetti hin murteessin lubbuu kan kaa'e waaqayyoodha yookaan rabbi kan fuudhus isa jireenya lafa irratti jettee of ajjeeste du'a lama hin du'in jedha namni barruu kana barreesse adraa ijoolleen dhiiraa bakkuma jirtanitti amanamaa jiraadhaa maleessa dacheen kun shamarran babbareedduu hedduu qabdi garuu hundi ishee kan keenya ta'uu hin dandeessu shamarran dhibba jaallachuu dhiisaatiin ishema tokko jaallattan sana karaa dhibba jaalladha xumura irratti jaalalaaf ulaagaan inni dhumaa namummaa keessatti onnee dhugaadhaan wal dubbisuu qofa maleessa qarshii bifa beekamtiin guyyaa tokko akka kana nama gooti rabbi lubbuu isii haa baraaru jedha namni kun fuula FB irratti kan inni barreesse akkuma inni jedhetti lubbuu rabbitu qaam rabbi tufuudham jaalalli bakkeetti jalqabamu osoo jaalala kana keessa gadi fageenyaan seenin dura wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha wal qorannaa kana duuba nama kanaa duuba ishee duuba isaa maaltu jira jedhanii of yookaan wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha sana booda gaafa jaalala gadi fageenyaan keessa seente keessaa ba'uun baay'ee rakkisa waan ta'eef aarsaa lubbuu akkanaa nama kaffalchiisuu danda'a tariitii intaloon kun qabeenya isaatiif jettee dhaqxe sana booda jaalala keessa galuu ni dandeessita tariitii ammoo qabeenyaaf osoo hin taane jaalaluma dhugaa jaallattee isa wajjiniin jiraatti ta'a tariitii namni kunis isii jaallatee wajjin jiraataa ture ta'a sababni isaa ammoo akkamitti jaallate warra jettaniif namni kun osoo hin jaallanne prosesii fuudhaaf heerumaa waan barbaachisu hundasaa hin guutuuf ture erga guutee fi beellamni guyyaan wal fuudhan qabameen booda sana booda guyyaa akka haadha manaa qabuu fi akka bultii qabu hundasaa erga barteetti kan isiin of ajjeefte egaan
dhiirrinis shamarranis gaafa jaalala keessa seentanu gadi fageenyaan wal qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaalalli gara bultiitti nama geessa, gara mana horachuutti nama geessa. Akkanumas ammoo taateen akka ulfaa'u kun gaafa nama mudate keessaa ba'uun baay'ee nama rakkisa. Keessatti dhiironni namoota tokko gaafa jaallattan tariitii nama biraa jaallachuu yoo dandeessan ta'e ifaan ifatti jaalalleen qaba yookaan haadha manaan qaba jedhaati shamarranitti hima. Yeroo baay'ee onneen shamarranii baay'ee laafaa waan ta'eef takkatuusi yookaan daddafee miidhamuu ni danda'a. Shamarran gaafa murtii akkanaaf itti murteessanu jaalala namaaf qabanu yookaan jaalala dhiiraaf qabanuudhaan malee lubbuu isaanii hin jaallatan jechuu miti. Kanaafuu dhiironni hedduun keessan namoota yookaan shamarran akka kanatti miidhamturraa akka of baraartanu, miidhuurraa akka of baraartanu gamanumaan dhaamsa isin dhaafna. Kana malees ammoo seenaan hanaan kun shamarran hedduu barumsa laatuu fi danda'a. Nama tokko gaafa jaallattu duuba isaa qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa duuba nama kanaa yoo hin beekne ta'e dhumarratti aarsaa akka kanaa nama kaffalchiisuu danda'a waan ta'eef kanaaf warri shamarranii hin jarjarinaa. Nama jaallattan tokko duuba isaa qoradhaa. Gaafa qorattaniitu ta'e yoo kan jaallattan ta'e cittoo, yoo jaallatan cittoo wajjiniin akkuma jedhu Oromoon kan jaallattan yoo ta'e waan inni qabu hunda wajjin jaalladha. Kanaaf jennaan duuba nama tokko qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo namni tokko deemee namni tokko ni dhufa waan ta'eef aarsaa lubbuu kaffaluun hin barbaachisu. Seenaa hanaan kanarraa waan guddaa barattu jennee abdanna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaatti turaa.